Tolega, subconscious mind keessanii leenjisuu jalqabdaniitu jedheen yaada. Kaleessa isaa walii wajjin ilaalaa turre. Ammas isatti fufnaa qabxii gurguddaa shan kaafne wantoota subconscious mind keenya leenjisuudhaaf nu gargaarani. Inni tokko wantoota kanaan dura hin jijjiiramaa jennee hin yaanne yookaan immoo qarumaa kun jijjiiramuu hin danda'u jennee waan yaadaa turre jijjiiramuu isaanii arguudhaa fi fedha qabaachuu jenne. Baay'ee barbaachisaadha fedhiin keenya. Jijjiiramii yeroo dhufu namoonni akka xabaatti, akka tasaatti, akka qoosaatti jijjiiramuuf bira dabarsu. Isaa tarii namooti tokko tokko bara isaanii keessatti deebi'anii lammata hin argani. Namoonni tokko tokko immoo waggaa 20, waggaa 30, waggaa 40 booddee deebi'anii arguu danda'u. Jijjiiramii akka tasaatti dhufanu bira. Akka tasaatti utuutti yaadiin utuutti hin qophaa'ini. Jijjiiramoonni tokko tokko dhufuu danda'u sababa ta'eefi yeroo isaan dhufanii nu bira akkumatti akka isaan hin dabarreefi jijjiiramaaf yeroo hundumaa qophaa ta'uun keenya baay'ee barbaachisaadha. Kun ammoo ittamittiin qophoofnaa yoo subconsciousiin keenya jijjiiramaaf qophaa ta'edha. Wantoonni nuyi hin danda'aman jennee yaannu yoo hin danda'amu ta'ee arguudhaa fi an qophaadha. Jijjiirama kamiin iyyuu arguudhaa fi an qophaadha. Jijjiirama anytime dhufuu danda'a jennee subconsciousii keenya jijjiiramaaf isa qopheessuutu nurra jira. Jijjiiramaaf isa qopheessuu. Wanti hin danda'amne hin jiru jennee subconsciousii keenyatti himaa deemuuni baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Inni kun isa tokkoffaadha jennee walii wajjin ilaalle. Lammaffaa irratti immoo ofii keenyaaf heeyyama kennu milkaa'ummaadhaaf, milkaa'ummaa ofii keenyaaf fiixaan ba'umsaa fi heeyyama ofii kennu milkaa'uu nan danda'an, fiixaan ba'uu nan danda'an. Jireenyaan caala jedhamu jiraachuu nan danda'an. Gammachuu guutuu qabaachuu nan danda'an. Fayyaa guutuu qabaachuu, dhukkuba malee jiraachuu nan danda'an. Wayitii koo kan hir'isu nan danda'an. Jennee wantoota milkaa'ummaadha jennee jireenya keessatti yaannu akka inni ta'uu fi heeyyama ofii keenyaa kennuun baay'ee barbaachisaadha. Namni kanaa fi heeyyama nuu kennu ala kana hin jiru. Yookaan mootummaa biraa dhannee heeyyama baafanna miti. Laayisensii namni nuu kennu irra hin jiru saksesii ta'uudhaaf. Si bira jira heeyyamisaa. Sumata ofitti cufe balbala baay'ee kan ofitti cufee taa'aa jiru sii malee namni tokko iyyuu balbala sitti cufuu hin danda'u. Namni tokko iyyuu daangaa sitti kaa'ee si daangessuu hin danda'u. Daangaa moototaa, daangaa namootaa, daangaa biyyaa gararraadhaati. Kanaafuu maaltu sirraa eegamaa? Heeyyama ofii kennu milkaa'ummaadhaaf. Milkaa'ummaan immoo waan nuyi gaaf tokko hin ta'a jennee eenyu utuu hin taane amma jireenya keenya keessatti waan ta'uudha waan ta'eefi milkaa'ummaan isa nuyi har'a jiraataa jirru gara mul'ata keenyaatti deemaa jirra yoo ta'e inni milkaa'ummaadha sababa ta'eef isa celebrate godhaa jiraachuun keenya baay'ee baay'ee barbaachisaadha. Sadaffaa irratti wanti nuyi kaafnee ilaalle namooti sodaa akkasitti hin galchine, namooti waan yaalanii hin taaneef, namooti jireenya isaanii irratti milkaa'ummaa hin argine, waan ati amma argadheera jettee gammadaa jirtutti isaan immoo kufaniiru yoo ta'e, isaan immoo isatti hin milkoofne yoo ta'e, gammachuu kee akka isaan dudduubatti hin deebifne, akka isaan si sodaachifnee fi isaanii hin eeyyamin balbala kee bantee sodaa isaanii hin dhaggeeffatin. Namoota milkaa'anii dhaggeeffadhu. Namoota irraa jajjabina argachuu dandeessu dhaggeeffadhu. Yoo warra sana dhaggeeffachuu barbaadde immoo maaltu isaan kuffisee akka isaanii akka hin kufneef jettee isaan irraa barachuu hin dandeessu. By the way, warra milkoofne irraas waan baay'ee barachuu hin dandeenya. Maal godhanii milkaa'uu dadhabanii? Kufaatiin isaanii eessatti? Dadhabbiin isaanii eessatti? Gatii isaan baasananis akka hin baafnetti isaan irraa maal baruutu narra jira jennee warra kufan irraas waan baay'ee baruu hin dandeenya. Haa ta'u iyyuu malee garuu sodaan isaan keessaa dhufee nuun nu miidhee wanta nuyi qabaachuun nurra jiru sana utuun qabaatiin akka nu hambifneef
waan ta'uun nurra jiru sana utuun ta'in akka nun hambifneef waan hojjechuun nurra jiru utuun hojjetin akka nun hambifneefi isarratti balbala cufuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Arfaffaa irratti immoo namoota poozitiivii ta'an wantoota poozitiivii ta'aniin of marsu isa ofitti naannessu naannoo lafa poozitiivii dhageenyu jiraachuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha. Ganamasuma siree keenya irraa kaanuu kaafnee amma iddoo hojii keenyaatti amma deebinee naannoofnee gara mana keenyaatti gallutti muuziqaa nuyi dhageeffachaa deemnu wanta poozitiivii, sooshaal miidiyaa nuyi dhaggeeffannu wanta poozitiivii, kitaabota nuyi dubbifnu wanta poozitiivii ta'uutu irra jira. Wanta lola kaasuu, wanta arrabsoo qabu, wanta diigamsa haasa'u, wanta sin gargaarre, wanta mul'ata keetii wajjin hin deemne, wanta diigamsaa, wanta jibba of keessaa qabu, wanta iyyuma of keessaa qabu, wanta rakkina odeessu, wanta dhukkuba odeessu, wanta milkaa'uu dadhabuu odeessu, wanta gadadoo isaan akkasii hundumaarraa of fageessuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif isaan kun hundumtuu gara sammuu keetii, gara saabkaansheesii keetii dhaqu waan ta'eef nyaata hin taane namni nyaatu dhukkubaaf saaxilamuunsaa beekamaadha. Corroqa namni gad jedhee dhuguu dhukkubaaf saaxilamuunsaa beekamaadha. Bishaan qulqulluu dhuguun akka nurra jiru beenna. Nyaata qulqulluu nyaachuun, nyaata sirrii nyaachuun, nyaata walqixxaataa nyaachuun akka nurra jiru beenna. Yoo nyaata walqixxaataa nyaannee bishaan qulqulluu yoo dhunnee wayitiin keenyas gaariidha, sheeppiin keenyas gaarii ta'a, fayyaan keenyas guutuu ta'a, nu gammachiisa, humna godhannaa, aktiivii taanaa, waan meeqaaf nu fayyada jechuudha. Kun wanti nuyi dhageenyu immoo nyaata saabkaansheesii keenyaati, nyaata sammuu keenyaati. Kanaaf sammuu keenyatti wantoota hin barbaachifne yoo gaditti nannee isuma deebinee baafna jechuudha. Isuma deebinee taana. Gadhee itti galchinaan gadhee taana. Negatiivii itti galchinaan negatiivii taana. Arrabsoo yoo itti galchine namoota nama arrabsan taana. Jibba yoo itti galchine namoota nama jibban taana. Aarii yoo itti galchine namoota aaran taana. Namoota warra hammeessanii irraa dhaggeeffannee warra nama hammeessan yoo dhaggeeffanne nama hammeessu taana. Warra namatti quba qaban yoo dhaggeeffanne namatti quba qabu taana. Waanuma dhaggeeffatte sana taata waan ta'eef dubbiin ati dhagaartu suni humna sirratti hojjechuudha waan qabuuf heeyyamtee jireenya kee keessa galchaarta waan ta'eef jireenya kee keessatti heeyyama keetiin waan galeef humna sirratti hojjechuu waan qabuuf wantoota dhaggeeffattu ba'eessa goote beekuun kee baay'ee barbaachisaadha. Wantoota sin gargaarree ofii keetti hin galchinii isa jedhuudha walumaa galatti inni nu ilaala. Shanaffaa irratti immoo milkaa'ummaa kee akka wanta ammaatti dubbadhu amma waan akka dhugaa amma harka kee keessa ruutti malee wanta ganaa future pilaaniitti yookaan ganaa wanta gara fuulduraa ta'utti yaadin isa jedhuudha. Waan qabaachuu barbaaddu akka waan amma qabaatteertuutti. Waan ta'uu barbaaddu akka waan amma taateertuutti. Waan hojjechuu barbaaddu akka waan amma hojjetaa jirtuutti. Tajaajila kennuu barbaaddu akka waan amma kennaa jirtuutti. Ta'uutu irra jira jechuudha. Saabkaansheesiin keenya kaleessa har'a bor waan jedhuun beeku waan ta'eef horii amma qabaachuu barbaaddu sana amma akka waan qabduutti. Si dhukkubaa yoo ta'e konsarniin kee waa'ee fayyaati yoo ta'e waa'ee isa amma si dhukkubaa jiru sanaa dhiifteetu sagalee dhukkubaa dhaggeeffachuu dhiiftee an fayyaadha isa jedhu sanaa keessa deddeebitee dubbachuu sirra jira jechuudha. Inni kun egaa miiraan ta'utu irra jira, amantiidhaan ta'utu irra jira. Isa booddee subconscious mind keenya keessa dhaqee galaa jechuudha. Akka kanatti akka nuyi sammuu keenya leenjifnu walii wajjiniin ilaallee turre jechuudha. Kanaaf wanta hundumaa abdii gochuurra gaaf tokko naa darba, gaaf tokko nan milkaa, gaaf tokko naa ta'asa jedhuurra akka wanta ammanni ta'ee jiruutti yaaduun keenya baay'ee nu gargaara. Har'a qabxii muraasanitti isinii dabala. Inni tokko creates a vision space. Iddoo mul'ataa uumu. Namooti tokko abjuu jedhu, namooti tokko mul'ata jedhu, rakkoon qabu lamaanuma isaa gargaaramuu dandeenya. Mul'ati garuu abjuurraa guddaa hin caala. Wanta mul'ataan keenye abjuudhaan immoo biraan ga'uu hin dandeenye jechuudha. Iddoo mul'ataa wanti nutti argamu tokko jiraachuutu irra jira. Wanti nutti argamu tokko. Lafa dhaquu barbaannu beekuun gaariidha.
lafa dhaquu barbaannu beekuun gaariidha. Biyya lafaa kanarratti waan ta'uu barbaaddu beekuun kee gaariidha. Amma mul'ata yeroo jennu mul'ata waggaa 10, mul'ata waggaa 20, mul'ata waggaa 30 namooti jedhanii kaa'atan jira. Baay'ee gaariidha. Isa kana kaa'uu hin dandeessu yoo ta'e itti rakkatin. Garuu inni guddaan ati akka inni ta'u jireenya keessatti agartu. Akka inni itti ta'utti sin rakkatin. Namooti duraan dursa utuu mul'aticha hin kaa'in akka itti mul'atichi ta'uu baruu barbaadu. Namni kana baruu danda'u hin jiru. Kanaaf wanti sirraa eegamu create a vision space. Erga sa create goote booddee yeroo sattaanutti walii hojii ilaalaa deemne erga sa create goote booddee subconscious minding kee isa yeroo dhugaa godhee fudhatu akkamittiin akka ati bira geessu subconscious minding keetu sii kenna. Akkamitti sii kenna? Tokkoon seelii keenya wantoota dhaga'an hundumaa fi chemical reactionii gadhiisu. Chemical reactionoonni gadhiisan suni dhibbaatamaan lakkaa'aman tokkoon seelii gadhiisan suni walitti dhufanii waan uuman qabu. Waan sana uumu jechuudha. Yeroo sana isaanii akkamittiin wantichi akka ta'u isaantu sittima, isaantu sii kenna, isaantu dhanna kee kanaafi ajaja baasa. Kanaafuu akkamittiin godhaa, akkamitti milkaa'aa isa jedhu sana dhiiftee mul'ata kee isa guddaa biyya lafaa irratti arguu barbaaddu sana kaa'uudha. Inni kun egaa yoo keessattuu karaarra deemtu beektaa jechuudha. Karaarra deemtu sii fida subconscious minding kee. Karaarra deemtutu sii fida. Karaarra deemtu sii dhufaa deema. Amma fakkeenyaaf asii ba'ee iddoo akkasiin naqadhee lafa naqu sana gaafan beekuni GPS kootti galchaa. GPS koo immoo raawwatiin irra deemuun narra jiru irra naqajeelche jechuudha. Oddoon naqotuun hin beekini GPS koo waan tokko hin hojjetu. Lafan jiru qofa beekaa, lafan naqu hin beeku waan ta'eef hamma lafan naqu GPS kootti galchuutti yookaan kennuufitti homaanan sochoosu. Achuman ta'a jechuudha. GPS koo akka inni na fuudhee deemu yoon barbaade garuu iddoon naqu adreesii isaatii wajjin yoon itti galchee GPS koo kun fuudhee dhaqee iddoo sanaan nagaa. Akkuma kanaa mul'ata kee yoo beetti ati, mul'ata kee yoo kaawwatti ati, yoo uumte mul'ata kee jireenya ofii isaatii yoo raawwatii mataa isaatii irra fuudhee gara lafa mul'ata kee sanaan si gaha jechuudha. Kanaafuu mul'ata qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Imeejiin isaa sammuu kee keessa yoo dhufe, imaajineeshinii kee keessatti yoo isa agarte, yoo piicchar godhuu dandeesse waan sana, waan ta'uu barbaaddu, waan qabaachuu barbaaddu, waan hojjechuu barbaaddu fi tajaajila kennuu barbaaddu sana. Ma tajaajila kennite yoo ta'e nama miliyoonii tokko bira ga'uudha tajaajilli kee yoo ta'e nama miliyoonii tokkoon sana utuu tajaajiltu arguutu sirra jechuudha. Nama miliyoonii tokko yeroo tajaajiltu miirri isaa maal fakkaata? Gammachuun isaa maal fakkaata? Inkaamiin isaa maal fakkaata? Taargeetiin keenya inkaamii miti. Taargeetiin keenya tajaajilaaf tajaajila qofa. Garuu yeroo tajaajiltu shillimaata sii kennamuudha yookaan badhaasa. Horiin badhaasa malee mul'ata miti horiin. Kanaaf horiin ati argattu horii baay'ee argachuu dandeessa amma barbaadde horiin ati argattu kamiyyuu maanninni badhaasa isati hojjetteeti, badhaasa isati dadhabdeeti malee gatii dadhabbii keeti miti yookaan immoo mul'ata kee miti inni. Mul'ati kee tajaajila kennuudha namoota addunyaa kanarra jiranii fi tajaajila kennuudha. Kanaaf lafa kanarra jira. Namni hundumtuu tajaajilaaf lafa kanarra jira. Tajaajilaaf gara lafa kanaa dhufe. Kanaaf tajaajila kennuutu nurra jira. Kanaaf amma wanti adda ta'e immoo qabda inni irraa. Wanti adda ta'e sanaan namoota meeqa bira geessa? Okay, namoota miliyoonii tokko biraan ga'a. Ni gaa mul'ata keeti jechuudha. Isa gaa fakkii isaa yoo kaafte yookaan akka nama muuvii ilaalaa yerootti yoo ilaalte yookaan akka nama fakkii isaa ilaalaa yerootti yoo ilaalte miira sana yoo qabaatte gammachuu sana yoo gammadde laayif istaayilii yeroo sana maal akka fakkaatu sana imaajin yoo goote duukaa maal ta'anni subconscious mindii kee waan kanaaf leenjisaa jirta jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha kun.
Inni torbaffaani identify your resistance. Wantoota resist nu godhan, wantoota nu morman, nu dhiiban yoo jiraatanii isaan kana adda baasanii beekuun baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Subconscious mind keenya keessaa maaltu nu dhiibaa jira wanta barbaannu sana akka nu hin arganneef. Yeroo nuyi mul'ata qopheessinu wantoota nama maatti kaase kan hundumaa yeroo kaafnu maaltu nu mormaa jira. Isa teenyee ilaaluun gaariidha jechuudha. Maaliif konfliktiitu jira jechuudha keessa keenya. Akkaataa nu itti amannutu sirrii miti jechuudha. Akkaataa nu itti waa laallutu sirrii miti jechuudha. Kanaafuu yeroo fudhannee akkamittiin amanaan, akkamittiin waa ilaalaan isa jedhu kan ilaalaa deemuun keenya baay'ee gaariidha. Wal deemuun irra jiru yeroo mul'ata keenya keenyu subconscious keenya hojjennaa biyya lafaa kana jijjiirraa waan qabaachuu barbaanne hundumaan qabaannaa waan ta'uu barbaanne hundumaan taanaa fayyaan keenya guutuu nagaan keenya guutuu ta'e biyya lafaa kanarratti guyyaa hundumaa guyyaa milkaa'ummaa godhannee addunyaa haaraa uummanne keessa jiraachuu dandeenya jennee yeroo yaadnu akkinuu itti yaadnus akkas akkinuu itti dubbannus akkas akkinuu itti amannus akkas miirri keenyas akkas ta'uutu irra jira. Yoo kana ta'uu baatee wanti amma fakkeenyaaf ambadhaadhaadha jennee mediteetii godhaa irra yoo ta'e achi meditationii keenya raawwannee baanee immoo waa'ee iyyumaa haasofna yoo ta'e wal rukutaa jira jechuudha. Kanaafuu subconscious mind keenya waan tokko program godhuu dadhabeetu rakkata. Kanaafuu wanta resistii nu godhu achi keessa jira jechuudha. Waa'ee anfayyaadha jennee waa'ee fayyaa keenya uumamaan fayyaa guutuu qabaachuu irratti hojjetaa irra yoo ta'e meditation isaa keessa jirra yoo ta'e imagination isaa keessa jirra yoo ta'e gadi baanee immoo waa'ee dhukkubaa qoranna yoo ta'e waa'ee dhukkuba baay'ee haasofna yoo ta'e dokterii keenya wajjin bilbilaan wal agarree waa'ee isaa haasofna yoo ta'e hiriyootaan baay'ee na dhukkubaa irra jenna yoo ta'e ammayyuu na dhukkuba jenna yoo ta'e siigalee isaan kun maal wal godhaa jiru wal dhahaa jiru jechuudha. Kanaaf keessa namummaa keenya lolatu jira jechuudha. Keessa namummaa keenya lolatu jira waan ta'eef iddoo lolli kun jirutti wantoonni nuyi barbaannu wantoonni nuyi eegnu sun ta'uu hin danda'ani. Kanaaf wanti nu mormaa jiru jira keessa keenya. Wanti nu mormaa jiru jira. Isa kana eeggannaa gochuun gaarii. Lammaffaa wanta asirratti isinii kaasuu barbaadu wantoota jibbitan hunduma isaa ignoorii godhaa malee maqaan na'inaa. Fakkeenyaaf dhukkuba nami barbaadu hin jiru. Namnis by the way dhukkubaaf hin uumamne kanaaf dhukkuba acceptii godhuu dadhabne du'aaf hin uumamne waan ta'eef namni kanaaf amma ammaatti du'a acceptii gochuu dadhabe wantoota hin barbaanne sana dhiisi ittiin hin mormin. Waan tokko mormuudhaanii mo'uu hin dandeessu. Yeroo mormite amma waan ittiin mormaa jirtu sitti fakkaata. Garuu yeroo mormaa jirtu sana maal godhaa jirta? Mediteetii godhaa jirta. Waa attentionii itti kennaa jirta. Yaadaa jirta waa isaa. Yeroo kana maal ta'a subconsciousiin kee inni mormaa jiraachuu kee hin beeku inni ani iyyuman jaalladhu iyyuman jaalladhu iyyuman jaalladhu iyyuman jaalladhu iyyuman jaalladhu jechaa jirta waan ta'eef wanti inni sii kennu iyyumaa waan ati hin jaallanne 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 sii kennaa deema jechuudha. Programii godhaa jirta inni raanfatinaa please kana. Programii godhaa jirta kompiitarri kee waan programii itti goote keessa argatta. Waan programii itti goone keessa argachuu hin dandeessu. Hin dandeessu. Kanaafuu programii wanta itti gootu iyyuman jaallattu yoo ta'e maqaa iyyumaa hin dhayin. Miira iyyumaa hin qabaatin. Jireenya iyyeessaa hin jiraatin. Haasaa iyyeessaa hin haasa'in. Haasaa iyyeessaa hin haasa'in. Isaan hin dhaggeeffatin. Namoota iyyuma sittaa isaan hin dhaggeeffatin. Kitaaba iyyuma sittaa isa hin dhaggeeffatin dubbisin. Maanniree wanta ati godhuun sirra jiru maal barbaadda? Badhaadhummaadhaa eeyyee. Namoota badhaadhota dhaggeeffadhu akkamittiin akka isaan badhaadhan. Badhaadhummaan hin barama. Sooromii hin barama. Nami baratee sooromaa bara kana keessa. Naappooliyoon Hiil nami jedhamu suni akkamittiin nami sooromoo akka danda'u kitaaba barreesse ergaa namoota 500 jireenya isaanii qorate booddee waan isin dinqu namooti 500 kun walii isaanii iyyuu hin beekani lifestyle isaanii garuu wal fakkaata. Haasaan isaanii wal fakkaata. Yaaddi isaanii wal fakkaata. Jireenyi isaanii wal fakkaata. Ilaalchi isaanii wal fakkaata. Dubbannaan isaanii wal fakkaata. Akkitti baanii galan isaanii wal fakkaata. Wanta illee isaanii wal fakkaata.
Maaliif maayindi seetii isaanii takkasi. Kanaafuu Napooliyoon maal jedhe isarratti namni yaadee duroomuu hin danda'a jedheetu kitaaba baasee jechuudha. Kitaaba sana warreen dubbifne dubbisaa. Think, grow, rich. Kanaafi waan hin barbaanne sana hin kaasin erga identify goote erga bartee booddee maalan haasa'a turean maalan hin barbaadu jireenya koo keessatti 1 2 3 4 5 6 kanan barbaadu wantoota barbaadu sana list out godhiiti wantoota hin barbaanne sana list out godhiiti waan hin barbaanne sana maqaa kennini subconscious mind keetii isan kennini ignore godhi nyaata laataaf hin jirtu jechuudha. Nyaata laataaf hin jirtu yoo ergatee immoo maal ta'a wanti sun jireenya kee keessatti du'aa deemaa jechuudha. Wantoota barbaaddus list out godhiiti isaaniin immoo maal godhaa deemtaa kennaafii deemtaa jechuudha. Isaaniin immoo sooraatu adeemta. Inni 8ffaa have a master plan of your life. Baay'ee barbaachisaadha kun. What is your master plan of your life? Master plan in jireenya keetii maanni master plan in jireenya keetii. Akkuma silaa mul'ataa wajjin kaasuu yaade isa waggaa 5 isa waggaa 10 isa waggaa 20 dhiisiiti. Maanni master plan in jireenya keetii addunyaa kanarra yeroo jiraattu sababiin ati jiraattuuf maanni wanta ati value gootu. Core value jireenya keetii maanni. Core value jireenya keetii maanni. Legacy ati lafa kanarratti dhiiftee deemuu barbaaddu maanni. Iddoo ati hin jirretti akka inni lafa kanarra taa'ee dubbatu, akka inni lafa kanarra taa'ee namoota tajaajiluuf kan ati keessee deemuu barbaaddu maanni. What is your master plan? Isaan kun baay'ee barbaachisaadha. Master plan kee yoo lafa keesseette gara sanatti adeemuun sitti ulfaatu jechuudha. Kanaaf master plan kee lafa keessee subconscious mind kee isarratti maal godhaa deemuu sirrara leenjisaa deemuutu sirrara. Video kanarratti isa dhumaa inni kaasu start a gratitude journal. Baay'ee barbaachisaadha kun. Adeemsa galateeffannaa galataa jalqabu. Galati baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee kanatti itti dabarsite waa'ee waan hin qabne ilaaluudhaan. Waa'ee waan hin qabne ilaaltee complainii goota. Waa'ee waan hin qabne ilaaltee gaddita. Waa'ee waan siin taane ilaaltee boquu buufta. Waa'ee waan siin taane ilaaltee waan durfamte sitti fakkaata. Yeroo waa'ee kanaa yaaddu immoo itti dabaltee dhumatu dhabaa deemta. Dhabaataa deemta miti. Dhabaadhuma deemta malee. Kanaafuu amma waa'ee waan dhabdee sana dhiiftee waa'ee waan qabdu fi waa'ee waan qabaachuu barbaaddu sana yaaddee isa qabdus isa qabaachuu barbaaddu sanas akka waan amma qabduutti akkuma sila siin jedhe akka waan amma qabduutti waa'ee waan hundumaa uumaa galateeffachuu baay'ee barbaachisaadha kun. Jireenya kee galataan guuti. Galati gammachuu sii uuma. Galati jireenya kee haaressa. Galati waan hin jirre sii jiraachisa. Galati waan ta'uu hin dandeenye sii taasisa. Galata keessa humna guddaa humna dinqisiisaatu jira. Galata keessa humna divaayiniitu hojjeta. Galata keessaan humna divaayiniitu. Galata keessaanii humna uumaatu hojjeta. Humna uumaatu galata keessaan mul'ata. Albert Einstein fiizishaanii saayintistii beekamaan maal sammuun akkasii jedhee namoonni amma ammaatti kan waa'ee isaa maalalfatan kan waa'ee isaa dinqisiifatan guyyaatti si'a 100 galateeffata. Nama galataati. Si'a 100 galateeffata. Kanaafuu waa'ee waan hundumaafuu galata qabaadhu. Gammachuu sii uuma galati. Nagaa kee baay'isa galati. Fayyaa kee haaressa galati. Jireenyi sitti tolee akka ati jiraattu si godha galati. Guyyaa kee uuma galati. Guyyaa kee uuma. Environmentii kee kanatu qulleessa galati. Negative mindii keessaa si baaseetu positive mindii si godha galati. Galateeffadhu waa'ee waan hundumaa. Bishaan dhuddeef galateeffadhu. Amma ammaatti bishaan dhuddeef. Amma ammaatti nyaata nyaatteef. Amma ammaatti uffata uffatteef.
konkolaataas yoo qabaatte konkolaataa namaanis yoo deemte hamma ammaatti konkolaataa deemuu keetiif konkolaataa qabaachuu keetiif galateeffadhu. Biyya keessatti dhalatteef maatii si guddisan abbaa si guddise haadha si guddise obboleessa dhiiraa obboleettii durbaa qabduuf hiriyoota qabduuf namoota irraa barattu social media irraa ta'u social media irraa warra irraa barattuuf kitaabota irraa warra irraa barattu kitaabota dubbifteef galateeffadhu. Teessuma yookaan barcuma irra teessee jirtuuf galateeffadhu namoota barcuma si uumaniif xarapheezaa irratti barreeffattuuf kompiitara qabduuf intarneetii qabduuf ibsaa qabduuf galateeffadhu. Mana keessa jiraattuuf galateeffadhu. Mootummaa biyyattii keessa jiruuf galateeffadhu. Biyya keessa jiraattuuf galateeffadhu. Saba wajjiniin jiraataa jirtuuf galateeffadhu. Qilleensa hafuura baafattu kan oksijiinii kanaaf galateeffadhu. Mukeetii warra oksijiinii si kennaniif galateeffadhu. Carbon dioxide of keessaa baaftu qilleensa gubataa of keessaa baaftuuf galateeffadhu. Orgaansiin kee hundumti isaanii iddoo isaanii jiraachuu isaaniitiif fayyaan kee guutuu, nagaan kee guutuu, gammachuun kee guutuu, boqonnaan kee guutuu, badhaadhummaan kee guutuu waan ta'eef galateeffadhu. Waa'ee waan 1,000 maqaa dhooftee galateeffachuu dandeessa ati guyyaatti. Jireenya galataa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Galata keessa mo'ichatu jira jedha kitaabni qulqullaa'aan. Galata keessa maaltu jira? Mo'ichatu jira. Kanaafuu mo'een galeyan jedhii galateeffadhu. Mo'een as gayan jedhii galateeffadhu. Jireenyi koo dinqiidha. Dinqiitti na uume uumaan jedhiiti uumaa keetiif galata galchi. Nam bareedaan jedhii waa'ee bareedummaa kee galateeffadhu. Dinqiitti uumamuu keetiif galateeffadhu. Mul'ata kee isa mul'ata jettee keesse sanaaf master pilaanii jireenya kee isa qopheessite sanaaf galateeffadhu. Master pilaaniin koo ta'eera. Viizhiniin koo ta'eera. Ani milkaa'eera. Ani iddoo ga'eera. Wanti natti hir'ate hin jiru. Alli koof manni koo guutuudha jettee yoo galateeffattee wantoota sanatu uumama humna galataatiin. Wantoota sanatu uumama humna galataatiin. Namootas galateeffadhu. Waa'ee mukeetii ala jiranii, waa'ee bineensa daggala keessa jiranii, waa'ee horii qe'ee keessa jiranii, waa'ee qilleensa kanaa, uumama qilleensa keessa jiranii, waa'ee galaanotaa, waa'ee bishaanii, waa'ee bineensota bishaan keessa jiraatanii, waa'ee pilaaneetota hundumaa, waa'ee gaalaksii, waa'ee milki way, waa'ee staarsii, waa'ee yuunivarsii kana guutummaa galateeffachuun gaariidha. Lafti badhaadhummaa sii baatteerti. Yuunivarsiin kun badhaadhummaa sii baateera. Siif jedheetu uumame kun waan ta'eef uumaan siif uume geggeessaa addunyaa kanaati ati biti jedhee aaboo bituudhaa sii kenne. Irratti hojjedhu banaa sii kenne. Kanaafuu waa'ee yuunivarsii kana hunduma isaa yaaddeeti galateeffachuu. Waa'ee namoota biliyoonii 8tti dhiyaatan addunyaa kanarra jiran isaan kun dhaloota keeti waan ta'eef waa'ee isaanii yaadii galateeffadhu. Waa'ee saba kee Oromoodha yoo ta'e waa'ee saba kee Oromoo galateeffadhu. Waa'ee biyya kee Itoophiyaa galateeffadhu. Waa'ee kontinentii Afrikaa galateeffadhu. Waa'ee guutummaa addunyaa kanaa galateeffadhu. Waa'ee teknoolojii har'a qabnu kanaa galateeffadhu. Namoota teknoolojii kana nuu kennanii fi waa'ee isaaniitiif uumaadhaaf galata galchi. Namoota kana hojjetaniinis teenkiyuu jedhiin. Namoota naannoo kee jiraniin teenkiyuu isaaniin jedhi. Waa'ee isaaniitiifis immoo uumaadhaaf galata galchuun baay'ee gaariidha. Kanaaf nama galataa yoo taate ati subconscious mindii kee tireenii godhaa jirte jechuudha. Tireenii godhaa jirta, nyaata gaarii fiidii godhaa jirta jechuudha. Nyaata gaarii kennaafii jirta jechuudha. Yeroo sana masliin subconscious mindii keetii relaaksii godhaa deema. Potentiaalii isaa riliizii godhuudhaaf cimaa deema. Waan ta'uun irra jiraatu beeka jechuudha. Waan godhuu irra jiraatu beeka jechuudha. Yeroo kana waan addaa sii kenna, waan addaa sii uuma. Sakanaanitu asuma irratti guduunfeeni kutaa isattaanutti walii wajjin